Yuunivarsiitiin Amboo torban darbe gaafa sanbata xiqqaa barattoota 4,400 ol sagantaawwan barnootaa garaagaraan hamma digirii sadaffaatti barsiisaa ture eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarratti akkuma yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun barataan waancaa fi meedaaliyaa warqee badhaafame Daanyee Beeksisaa jedhama. Daanyeen akkaataa itti badhaasa kana argate ibsuun biratti bu'aa bahii keessa darbellee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Sammuu keessa kaa'ee seenee haa ta'u akkuma yuunivarsiitii kana seeneen bakka fiildiinsa barbaaduudha waan ta'eef fedhii guutuudhaan hojjechuudhaaf haala mijataa naa uumeera jira jechuudha. Tokkoffaa bakkee dhaloota kootti yuunivarsiitii baay'ee dhiyaatudha. Laayifiidhaaf jireenyaaf waan tana barbaachisu saayikooloojikaalii miidhama tokkollee hin qabu. Akka yuunivarsiitii kana seeneen qabxii bara jalqabaa hojjedhe keessaa barnoota afaan Ingiliffaa 84 fiduudhaaf na yaalaa qabxiin tokko hir'atee ture. Isarraan kan hafe barnoota warra kaan AFF chaarjiin fidaa ture. Simisteerota afan kanaan booda fiduu hin qabu jedhee murteessee hojjechaa ture. Akkuma murteessee hojjechaa turettiin fidaa ture. Akkaataan ittiin dubbisaa ture keessaa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 3tti yeroo mara kiriitikaaliin dubbisaa ture. Sa'aatii 3dhaa booda immoo rakkoo ijaa muraasa sababoota muraasa wayii ittiin irra ga'aniin irraan kan ka'e rakkoo yaawanii qabu 3 walitti dubbisuu danda'u ture. Daanyeen kaayyoo isaa gara fuulduraa ilaalchisee akka dubbatetti ammallee barnoota itti aanu barachuudhaaf karoorsee jiraachuu hima. Anillee kanaan booda kan inni gochuu barbaadu jireenya kiyya jijjiiruudhaan cinatti ammallee dabaree baradhee barnoota ikoonomiksummaan itti fufee biyya kiyyaaf moodela ikoonomiksii jechuun poolisii fi istiraateejii yookaan tarsimoo dinagdee biyya keenya ittiin guddachuu dandeessu tokko lafa kaa'uudhaaf ammallee barumsa kiyya sadarkaa itti aanutti ispeeshaalaayizdi godhee fiildii ikoonomiksii tokko irratti ispeeshaalaayizdi ta'e biyya kiyyaaf moodela dinagdee tokko buusaa jedhee yaada. Abdii fi yaaddoo qabu ilaalchisee illee badhaafamaan waancaa yuunivarsiitii Amboo kun akkas jedha. Badhaafamaa warqee yuunivarsiitii Amboo ergan ta'e booda yuunivarsiitiin keenya asumatti haftee nu tajaajiltaa asuma haftee hojjettaa barumsa keessi barsiifnaa jedhanii naaf himuun isaanii tokko akka abdiittan fudhadhaa maaliif barumsa kiyya haala salphaadhaan maastarsii kiyya barachuu danda'a, PhD kiyya barachuu danda'a. Kuni abdii isa guddaadha. Akka yaaddootti wanta lafa kaa'u yoo jiraate immoo haala nageenya biyya keenya keessa jirru kana wal qabatee rakkoo dinagdee fakkeenyaaf keessattuu rakkoo qaala'insa gabaatiin wal qabatee jiru. Isaawwan kun booda deemanii rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyya keenya keessatti cimsaa deemu jedhee tilmaaman qabutu jira. Isa kanas akka yaaddootti yoon kaasu malee abdii akka furuudhaaf danda'amuuf anillee gahee koo nan ba'a jedhee waan yaaduuf yaaddoo guddaa jedheen tilmaamu. Dabalataan eebbifamtoota yuunivarsiitii Amboo kanneen biroo muraasnillee akkasuma abdii fi yaaddoo gara fuulduraatti qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan ofii osoo hin baratiin osoo ofii hin baratiin na barsiisan ofii rakkatanii kan rakkoo keessaa na baasan isaan gargaaruu fi jireenya isaanii fooyyessuu irratti kan baratiin barsiisuu irratti xiyyeeffata. Kaayyoon kiyya guddaan hawaasan baratiin barsiisuudha. Waan hin baradhe kanaan uummata jijjiiruudha. Mootummaan carraa garagaraa baasee warra barate kana ijaaree nama biraatiif illee akka fakkeenya ta'u hojii mataa isaa illee uummatee nama baay'ee jira kan birrii qabee taa'uun kan waan hojjetuu wallaale jechuudha. Carraa dira san hunda akka hojiitti jijjiiruun gaafadha ijaaramne jechuudha walumaanuu. Warqaalem Tamasgeen Taafasaan jedhama. Ani kan inni eebbifame Industrial Engineering Department irraati. Yaaddoon keenya siyaasi biyya keenya rakkoo waan qabuufi carraan barataan illee qacaramuunsaa baay'ee dhiphaadha. Kanaaf barataan gatee akka godhatuuf namni barate gatee akka godhatu yoo barbaadame siyaasa biyyaa sirreessuun dirqama ta'a. Maqaan koo Muhammad Ibrahim jedhama. Kanan dhufee godina Baalee aanaa Dalloomanaa irraayi. Kanan eebbifame immoo muummee barnoota arkitekcheraa fi arban pilaaniingiitti kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa irraa jechuudha. Yaada kootti ganaa bahanii sababa amma addunyaa irra jiru dhibee koronaa kana wal qabsiisee bahanii hojii soqachuu barbaaddachuuf wantoota garaagaraa kun chaalenjii guddaadha jedhee yaada. Yoo tattaaffii bareeda goone ta'e inni fuuldura keenya ifata. Maqaan kiyya Saadaam Hussein Abduu jedhama. Dipaartimentii injiinaringii irraa siviil injiinaringii irraa eebbifamee jira. Namni kamuu abdiis akkasuma yaaddoolleen qabaata. Ana wanti addana taasisuu yaadu yaaddoo kiyya caala abdiin qabudha. Abdii qabu ilaalee yaaddoo kiyya natti himamaan fakkaatu.
Maatii eebbifamtootaa keessaallee dubbisneerra. Maqaan koo Seenabduu jedhama. Ilma koo Saadaam Hussein jedhama. Abdiin koo guddaadha garuu hojii argannaa irratti rakkoon waggaa danuu barateera. Carraa hojii isaa akka Rabbi argamsiisutti yaaddaa malee rakkama. Yuunivarsiitii Amboo dabalatee yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessatti argaman biroo silaa barattoota bara 2013 eebbisiisuu qaban sababaa dhiibbaa weerara vaayirasii kooronaarraan kan ka'e yeroo ammaa bara 2014 keessa eebbisiisaa jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.